السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توضاف جالسمتون خردفتون برتيسا ورما الحمد لله إن نجاكوت نجاني كي خنجر الله كبجارا بكتير تمرة سنجاو. إجا دعوتوتن كيا فيديو ركنا كيساتي ونن سنبر سيسو. سيتينجي أو مكان دفتني بالبلا كيسنراتي أو في أفر راغوتشو قبضن توكوت يوراب سيتينجي سنين سنبر سيس. إجا دعوتوتن كيا سيتينجي كوني ما رياج تنجاو تنجودا. سيتينجي كوني جودا كان بايه بطاريا جوال كيسني إسنجلا في تودي جودا سنيجاله. Barsantii dhibba keessaa barsantii soddoma isatuun fixe jechuudha isinii galee kanaafuu siitingi kana hundi keessan oomu kana jechuudha daftanii akkuma viidiyoo kan laaltaniin bilbila keessan irra galtanii siitingi kana ofirraa oofii gochuu yookiin cufuu qabdanii jechuudha kana malee dabalataanis waan dafee shaanaa bilbila keessanii isin jalaa fixu waan tokko tokko isiniif hin himu egaa daawwattootan kiyya warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha yeroo sabskiraaybii gootan barumsni asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhadhaa achi booda ool kajetturra kaayyadhaadha barumsan garraadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessadha maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinaadha egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa siitingii kana jechuudha haalaan nama isinitti agarsiisuun jechuudha amma kana hundi keessanuu bilbila keessan irra galtanii jechuudha oofii ofirraa gochuu qabdan jechuudha akka battaariyaan bilbila keessanii isiniif barakatu yookiin yeroo dheeraa isiniif turu yoo barbaadan jechuudha isinii galee nu hikuma hin qabnu malee jechuudha wanni akka malee battaariyaa keenya nu jalaa fixutti yeroo jechuudha akkuma asirratti isiniin jedhe parsantii dhibbarraa soddoma kan fixutti yeroo siitingii kana jechuudha isinii galee siitingii kana ofirraa cufuudhaaf siitingii bilbila keessan irra galtanii achi booda asirratti jechuudha connection kan yoonatti kan awwalaa kanatti kilikii gootu achi booda gadanii buutanii asirratti kan more connection settings kan yoonatti kilikii gootanii inni kan osa kana jechuudha nearby device scanning kan yoona jechuudha isinii galee kan akkuma asirratti amma argaa jirtan kana jechuudha akka ajaa'ibatti kan dalagaa jira jechuudha wanni kun isinii galee kan oonirra jira jechuudha isa jechuudha akka malee kan shahanaa keenya nu jalaa fixutti jiru jechuudha isinii galee kanaafuu amma jechuudha isin oofii gootanii jechuudha haala kanaan raayit sana cuftaniiti oofii gootan jechuudha isinii galee ammallee duuba deebitanii kunoo kunis amma kana oofii ta'ee jira jechuudha kunoo haala kanaan oofii taatee jirti jechuudha kallattii kunoo amma sun oonii turte jechuudha isinii galee ishiidha jechuudha kan shaanaa keenya akka malee nu jalaa fixutti jechuudha garaagarummaa isaadha garaagarummaa shaanaa keessanii waan kana oofii godhaati ilaalaa jechuudha isinii galee ammallee dabalataan akka shaanaan bilbila keessanii yeroo dheeraa isiniif turu akka isiniif barakatu jechuudha wanta oonii gochuu qabdanitu jira jechuudha innis maali bilbila keessan matarraan gadanii buuttanii achi booda ayikooniin matarraan bahu kun hundinuu isiniif ba'a jechuudha isinii galee haala kanaan yeroo isiniif ba'a jechuudha kana keessa ayikoonii kana keessa jechuudha power mode kajoo kana oonii gochuu qabdan jechuudha isinii galee kana keessa barbaadaniiti kana keessatti inni kan argamu jechuudha garuu inni jechuudha kan baxaariyaa fakkaatu kana jechuudha kun amma kiyya ofirra jira jechuudha kana oonii gochuu qabdan jechuudha yeroo hunda jechuudha isinii galee power mode kana oonii gochuu qabdan jechuudha isinii galee irratti kilikni gootana oonii gochuudhaaf achi booda haala kanaan apply kilik gootanii achi booda option eeggattu achi booda haala kanaan yeroo iskaan godhanii of hin fixa jechuudha haala kanaan kun amma oonii ta'ee jira jechuudha isinii galee silatti oofii ture jechuudha ayikoonii kana keessa barbaadanii power mode kana oonii gochuu qabdan jechuudha kan biroodha ammoo hunda kana keessa ayikoonii kana cufuu qabdan jechuudha waan itti hin haajoon jechuudha isinii galee fakkeenyaaf kiyya kanoo amma akkuma asirratti argaa jirtan hundinuu cufaa jira jechuudha kan sagaleetii fi kan shabakaati kanneen amma akka shaanaa naaf barakatu jee fuula keessan duratti oofii oonii godhe kana qofatu jira jechuudha isinii galee kan biraan mallee kun ammallee direct mode jechuudha kun hundinuu cufaadha jechuudha kanaafuu isinillee jechuudha waan itti hin haajoon jechuudha wifi yoo hin fayyadamne wifi kanaas oofii ofirraa godha jechuudha bultoota ofirraa oofii godha jechuudha yeroo hunda jechuudha isinii galee inni biraa ammallee jechuudha botoonni harka mirgaa kana kilikii yoo goone jechuudha amma appilikeeshiniin hanga maadhaa seennu jechuudha seennee keessaa ba'an hundinuu asirratti argama jechuudha isinii galee fakkeenyaaf yeroo feesbuuka seentanii feesbuuka keessaa baatanii waatsaap irra seentan haala kanaan hunda isinii fide jechuudha kun illee amma shaanaa isin jalaa fide jechuudha isinii galee kana tokko tokkoon haala kanaan ol buttanii balleessuu qabdan jechuudha yookiin ammoo hunda balleessuudhaaf close all kan jedhu kana kilik gootanii balleessuu qabdan jechuudha haala kanaan
Egaa daawwattoota kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif gochuun dagatinadha barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.